Ibsaata maanan gaafatiin stuudiyoon kee baay'ee bareeda. Miidiyaan Oromoo biratti bakka argatee bakka dhabe. Gama joornaalistummaatti akkamittiin dhufte? Maaltu si fide? Amboo keessaa lolaa aga shaggar ga'ee mataanii sirba jedhu kana caaluu beektaa. Barataa akkamii turte? Baay'ee waan si ajaa'ibu keessaa waan yeroo baay'ee sammuu koo keessaa natti kiliikii na godhu. Gara Amboo kana yoo dhufte dhiirri Wallagga jira jedha siin jedha. Wallagga yoo deemte dhiirri Amboo jira siin jedha. Takka of jajeen beeku Oromoo. Sirba ofii kootii barreesseen ofii kootii qajeelcheen bakki waraabbii immoo sagalee dhaqeen sagalee barbaade kiliippii irratti hojjeteera yaadannoo. Namoonni har'a qabsootti jiran Marroo faa dabalatee, Taayyee faa dabalatee, Taakkalaa faa dabalatee. Namni nama garuu nama keessa nama. Dhiirri dhiira garuu dhiira keessa dhiirri jira. Na of kalchaa afaan naayidhaa jira. Nama otoon alatiin siyaasni galeef. Nama otoon alatiin Oromummaan galeef. Sakkanumaan har'a yaanii hundi keenya Oromoo jennu. Nyaati gaafa dhufu, bunni gaafa dhufu warra gootaa ilma akkasii warra Wallaggaa isaa dura kennaa jedhanii anaa kennaa ture. ለሌሎቹ ተው ደሞ አለ ደሞ ይሄን የሚደግፈውን ፓርቲ ኦነግን ተው አለ ማ እኔ አለ በዳ ጃርሶ ያለፈ ግቤ ዋላኛቱ ማለት ሀንኡራ ፍንፍኔ ከሰተኛ ቪዲዮ በሬዳ አከና ጃረቴ ሶዳቶ ኮመዲ በየቀነኒ ዋን በርባድ ተጀቱ ዲፍተ ኦሮሞ ሾርት ሜሞሪ ዋን ጀረምነ ጅሩፍ ይሮ ቀምነ ጀተኒ humna qabne ettani namatti darbina addunyaan galaana namarraa godaa televiziyoonii irra jirra laayiviidha mootummaan hin jiru jedhe by the way Dr. Abiy muummee ministeera Itoophiyaa ta'anii nuti argatamne waggaa ja'affaatti mootummaan hin turreedha. Marga dhaaba siyaasaa keessatti hirmaattee ooda fudhatte gaafa televiziyoonii Oromiyaa irraa argatamnu bar Keeniyaatti leenjanii dhufanii abbaa odeedanii nu argatanii. Guyyaa tokko ijoollee Oromoo achi keessa jiran ijoollee nama hunda walitti qabee seenaan dogoggoraa nuti hojjanne keessaa tokko televiziyoonii Oromiyaa banuudha. Taarikaawwi sita taantee tanaggarkau. Afaan Oromootiin seenaan dogoggoraa moo maal jedhamu?